Amen. Amen. Waan hundaa dura sagantaa keenya ganama kanaa inni gallaa. Egaa shamarran hundumtuu gaara dachaa tabba irraan gadee mucuca kan qabu hundumaa dabattanii waldaa kana dhufuu keessaniif baay'ee tokkoon sin jaalladha. Baay'ee tokkoon sin galateeffadha. Jesus, Jesus, monkey. I come. Jesus yadina. Shukura. Ingalateeffannaa. Nan dubbisa iddoo kana ilaa akkas jedhe ilaa akkas jedhe ilaa kunoo Maatiyos 11:28 akkas jedha. Hophaa qaraasaa ta'uu babaata yeessaa. Ameen. Isin warri dhamaatanii dadhabdan ilaa kunoo ta'u. Baanis kan isinitti ulfaatu hundinuu gara koo kottaa. Gara koo kottaa. Ani boqonnaa isiniif nan kenna. Waanjoo koo fuudhaa baadhaa. Ana irraas bara. Ani garraamiidhaam. Anumti kun. Ni garraamiidhoo. Kanan gad deebises boqonnaa lubbuu keessaniif hin argattu jedha. Ilaa akkiidha. Isin ba'aan keessan kan isin tulfaate fidaa gara koo. An dhiiraa re'uun ba'aa keessan hin baadhu ta'e waldaa koo. Arraajii miti yoon ba'aan keessan hin baanne si waldaa koo hin dhuftan iyyuu namaa. Nan baadha ba'aa keessan. Yesus yaadna. Nu wadasii. Yaangat baalay kan sinirra jiru fiddaa nu garasi nu wadasi Kenya Uganda markat. ala
Cama jirra. yaa Indaganne laakkas jedhe torba Maatiyus torba lamarraa immoo laakkas jedhe la firdiidhuma isin namatti faraddaniin isinittis hin faradama. Qodaa safara isin namaaf safartanittis isiniif hin safaramoo. Maaliif ijoo buufa baleessa keessa ilaalta? Yeewdati. ana Yeewdati. Jirtaa nama akkasiis keessa. Jirtaa. Qodaa isin namaaf safartanittidha isiniif hin safarama. Qallaalli safaramaare. Ameen. Lord Sinirraan fuudhee. Sinirraan kaasanii. Dhuunfaatti dhokka dhamdha. nama rakkina kun irraa fudhunaa waan gabbee naa fiddee naa yaaltee shakkuura ubbaa fadheera rakkina kun akkasin baate bara baay'ee si baate bara baay'ee sitti dadhabee boqoleen kun siirratti na laafee sin baadhu kanaa booda ilaa yaa waan gadhiisudha. Get up for Argataa baako baa kana baadhee kunoo dhufeera aandaawutii kana nagumeedha jireenya koo kana yeroo hundumaan gubadha barumsi mataa na hidhe na argataarra wayyoo kana laa maatisiidhamu yeroo hundumaa na hidhe hiiziftiidhamu kana yeroo hundumaa yeroo dubbisu naan galu Arana narraa fudhataa ba'a. Hidhadheera narraa fuudhi. Narraa fuudhi na boqochiisi. Amen. Kottu meera dadhabide maali? Kottu silaa dubbii kee eessa bakkeettis manattis nagaan haallattuuti kottu. Araqee maali kottarra ol geggeessina yoo baaqessa fidaali. Kottu hiikoo kotta seetanicha geggeessina malee si miti. Kottu. Kottu shirootti deebinaa galgala. Shirootti biroo dubbii keeti. Haala ol geggeessina. Fidaali. Karan gabaabatti karan sagantaa keenya gara xumuruutti geessina. Yaa isa dachaa lafa gaara tabba uumtee ijoollee kee kanatti uumtee si haa galatu. Ameen. Ijoolleen kee bishaan ce'uu hin dandeenye gaara ba'uu hin dandeenye irraan gadee mucucaataa. Amen. Miti naachuu naante. Baay'ee dabbalaachuu isaachuu mataa. Su deemee ba'a. Maatate. Ana rakkina natti dhufaate jireenya kanatti taanaan fide kunuun ganama jireenya dheeku yaalaa kana nyaata bagunguun. Atto baabachuu biddee. Baagina to baabachuu biddee. Atto. Ani barumsa natti cime. Yeroo ni miidhiif qophaa'u kiyuuzii dhufa. Yeroo ni kiyuuziif qophaa'u faayinaana dhufa. Nan cinqame kunoo ba'aa kana hundumaa yeroo hundumaa baatee yeroo ni laabireerii galu dhibati na qaba. Kanaaf ba'aa kana narraa fuudhaa jennu. Kanaaf ba'aa kana hundumaa fiiddee dhufte. Aandaawutii kana argitanii kun na gubee bakka yeroo hundumaa na lakkisa. Kana kan yuunivarsiitii na baase. Natto baabachuu biddee. Narraa fuudhaa qabdeera. Ati kan natto baabachuu biddee rakkina kee kotota kee. Atto. Yaraajii garramoo qofa dhiisi. Waggaa torba ba'aan baadhe waggaa torba namni fuudhee haadha manaasaa itti galfata gargaartuudha namiti. Kan kana nagarre garuu ganaa dhuftii ta'e hin beeku. Kan kunoo ishee kan kaayilaati. Waggaa torba galgala balbalan naqee gosa gosa galgala. Jadinya fidee dhuftee baay'ee dhugees miti koyi baay'ee nunneen lama tun dhuge. Kanaaf na fidee dhufte. Baay'ee naandu dangaraa balbalaatiin kana godhe naan jiru dubbii godhaa fi gaame. Kan kaasee mokrate shukaan waraantee olaa iddoo waan argine. Na gurgurte. Isheen waa tokko sitti mu.
Isheen manaa mana guddeetti. Isheen manaa mana bangaa'uun Saya kan nama saya habis barbari mai dime. Baabaa gaa'uun na bee narraa fuudhii deemi. Isa biddeena bee. Baay'ee safiidhaan dhaabee. Ajaa'iba. Baay'ee gadi narraati. Baay'ee ol dhaabuun jeeqini. Pastor. Engadda. Baagee safira ittanii dubbiftan. Arrammoo gadi siiqxanii baaga jedhu eessaa fiddan. Eessaa dubbistan. Baa fidaa innaan sabi waaqayyoo itti yaadee kadhatee baasaa baatee dhufu. Baay'ee wagyaa. Baay'ee ol dhaabuun yaa ol dhaan jeeqini. Baay'ee ammatti gadi. Ya sabana keessaniitu miti ba'aa keessan kan fidaa jedhe eenyudha? Isa miti. Ba'aa isaanii fidanii dhufan. Lammaffaan itti maal dhageessaniitu miti. Waan akkasii jiru hin danda'amu. Baala irraa gadi hundaa wagyaa. Odaatti isiniif Seeraan isin gaafata. namaa safartanitti isiniif safaramana miti ree. Seeraan isin gaafata. Isin rukuta miti. Isin rukuta miti. Nan safara afaanis. Maal jechuudha? Fooniin kan dhufe fooniin deebis kan jedhu caafamee jira. Amma sirriitti maal jira? Namichi. Utuu dubatiin akka kanaatti sababa kanaaf hojjaa jirta. Sanuu sababa ajiin baatti dhufte maal taa'ee hubatee ta'e dubbii kana? Akka kanaatti ofii burjaajessitee qaatee saba kana burjaajessita. Karaarraa kaachista. Baay'ee nama gaddisiisa. Sanummoo amma humna kee fayyadamtutti geessa. Kanaa macaafni qulqulluu kan inni sitti kenname akkasiyaa. Yaa sabaa isinis maaf dogoggortu namarraa hubattanii namarraa barattanii qalbeeffattanii. Iddichi akkas jedha nan dubbisa maqaa Yesuusiidhaan. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 11:28 irraa dubbise. Yesuus itti fufee kan jedhudha. Yesuus itti fufee isin warri itti dhamaatanii dadhabdan ba'aanis kan isinitti ulfaate hundiin gara koo kottaa ani boqonnaa isiniifan kenna. Akkas jedha. Ilmi namaa ba'aa kamiyyuu namarraa baasuu hin danda'u. Eenyu yoo ta'e malee tokkicha ilma waaqayyoo duwwaa yoo ta'e duwwaa kana. Ba'aa namaa namni hin baatu. Akkamitti ba'aa keessan fidaa gara koo kottaa jetta. Isinis maaf akkasitti hubattan hubadhaa. Mee akka hubannuuf dubbii kana akka hubannuuf qalbii keessan waaqayyo isiniif haa banu xiqqoo ishee isinii kadhadha. Kadhadhaa. Maaf burjaajuuftu? Maaliif wallaalamtu? Maaliif wallaalamni jiraattu? Dubbii kana akkasitti hubachuu hin qabdan. Ba'aa nama kan namarraa baatu tokkicha ilma waaqayyooti. Tokkichi ilma waaqayyoo qalbii keessan isiniif haa banu. Yeroo hundumaa dubbii kana dhugaatti akka hubattaniif hafuurri qulqulluun qalbii keessan isiniif haa banu. Dubbicha hubadhaa ittiin jiraadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Kanaaf dubbicha hubadhaa. Dubbicha hubadhaa. Amma sirra deebi'een jedha. Dubbicha hubadhaa. Ba'aa keessan fudhaa gara ilma waaqayyoo dhaqaa malee gara namaan dhaqinaa. Kanaaf amma ka'ee dhiifama gaafadhu. Baay'ee dogoggortee ta'an hubattutti dubbicha. Dogoggoree baay'ee sabaa. Ani gara koo isa jedhu anuma manatti fakkaate ittuma ani famas ta'u yookiis beekamuun barbaade ifama naa godha. Akkasiin jettu. Kottu kan keessa rifeenii barbaadeera. Dorraachi.